absoon jireenya hadhaa ta'us kan moomu ta'uu isaa hubadheera. Amma kaayyoo gurguddaa sadii galmaan ga'uun qaba. Inni jalqabaa barnoota kootti jabaadhee qabxii gaarii galmeessee milkaa'uudha. Inni lammaffaan jibbarra jaalala adda ba'uurra tokkummaa wayya. Haadhoon wal loluu danda'u. Walitti mufachuus ni mala. Ta'us haadhoon. Kanaaf anis obboleessa koo hangafa koo kumaa argadhee dhiifama gaafadhee hidhaa tokkummaa keenyaa akka hin hiikkannetti deebisee kunuunfuu qaba. Gaaficha harmeen boqonnaa argatti. Miira gammachuudhaan guutamti. Garuu akkamitti mana isaa baruu danda'a? Innoo jaalalaan harka isaa bal'isa moo ammas dugdanatti gata laata? Inni xumuraaf inni guddaan harmee koo, tokkittii koo, lafee koo, ishee abbaaf haadha taateen guddiste. Ishee utuu uffee hin jedhin akka jetteetti bara ishee xumuruuf kaate. Barnoota waggaa muraasaa baradhee dafee qaqqabuuf hin qabu. Jireenya haaraa Finfinnee Shaggar. شوفا ميه وايكي كنا مال مسيفوني مال سيوني إن شكيني رياكو كان كوركين أنكابو كان كوركين أنكابو إن شكيني أكم أني أوغاتي تمو أني أوغاتي يموتي موراكنا أريامتي قلت نتمو لتاك بفهمو وانت لكنا تيامو بامني إسا مازريني سفركي سنة عنوفتي مجانكو ماستر سيو جاجرا زيتي غندان أبدين بيتو شكرا في دربين كبدوني سوبر ماركت مالين فايدة مو دارتي كون سنت بيسوسي وايبا كو دي بتات ماري كانا مي مالكو تشدك واي نقوفمو تكوفا كم براتاجي ماتي كان ندورو برا كان أكن نرجين شمارن برا كان إنجين شمارين أكن والجدين لا لكن كانوا كان يتيمون نكا أتيمون كانا بات أكاسي ريف دبي في دارت أنا تو أتي أمان بيك تدي ترى سيب أجابا نتي يكا إريا يومي في جبا إريوم مانك يومي في دا يومي منا فيا دري مانك أما ما بري بدي مين أرجع متي أكاس متي أنا ست نقطت أتدين جبا كافي دي مانجرو أنا أتوقع ماري أنا ست نقطت أتدبر بردي أكاس متي لا جبا مال سيت ديري دور باب جدي هذا فبازا يوني سالة سجلتي كان أتمو في كيتف إريال يسين دي مانجر تدبلتك أما مي جبا دبيدا والتيتات دبيدا والتيتا أما مرجانجا اللي جينا مامو أسيسنا فالميتاتنا ما هلا جيسو ركتامو جالنا جالا كون جيسون كونولو إنولو لا تيسيني لال أكسي لكن ما نرك لكن صفاتو لكن كوفا مني مرجانجل آسان كيس ولني فاقل جالا كينا كفتو أتمو جالا شول كاس أركز دج جالا كي وبتشي أركزو جالا ما ماله لكن كوفا مني Harmee koo nagaa isheetii maal?
Qofashiiti moo namni ollaadhaa dhufee asosiisu tattabachiisu ni jira. Amma fillee qofaa isaa miti fakkaatu. Waan arginu. Dhugaamu? Dhugaa. Qofashiiti ka. Jechuun ati obboleessa hin qabdu jechuun obboleessa biraa. Qaba qabaachuu yoo obboleessa ta'eef tokko jira. Maal isaan biraan jira ture? Inni fuudhee manaa baheera ka. Fuudhee? Ati akkamiree? Maal yaadde? Lammaffaa moo qabu? Harmee koo dhabnaan sin ajjeesaa akkanaan jedhe. Sababiin isaa nagaa isaaniitti anniisee dhufe waan ta'eef. An kanan jedhu. Tole haa ta'u odoo madaqxe osoo madaqxe iyyuu shaayii buna jenna yoo jette qarshii qabdaa. Tolan jettu ka. Kaaffee fuudhee dhaqee yoo isheen bargara jette bargariin jaalladhu hin jedhamu. Duukaa nyaadhee tokko ishee jette duukaa nyaadhee keeni karaa borobee fiigamu mee maalan godhe. Kana ka ani kanaafan jedhe bar maal gootare kana maal gocha kanaafan siin jedhe. Istaadiyeemiin jira mini istaadiyeemiin jira lafti magariisi jirani lafa magariisaaf istaadiyeemiin keessaa iddoo tokko keessa achi qilleensa qulqulluu. Mee waan hundaafuu ana ka keessa qarshii 100 qaba 50 qabatte as kennitu waan hundaafuu fudhadhu. Waan saa Jaba sin dhose malee. Jaba sin dhose malee waan saa akka dhala sura saateetti beetti. Dhaaqime. Atimu. Jaba garuu hiriyaa keetii qabaachuu kootii fi hedduun gammadan hedduun seen boona. Utuu seen qabutee maalan ta'an ture. Guddaa magaalaa galatu jedheti bobboo dhiisii dhaqime. Akkamitti bartee deemtaati mana ishee eenyutu si geesse? Anaan obboleessa kootu na geesse. Obboleessa kootu jira. Mee maaluma gochuu mul'atta? Jechuun koo maal gochuu deemte maaluma barbaachuu deemte jedheen silaa mana keenya isa guddaa amma sana ga'u keessaa nu ariitani amma immoo manuma ishee xiqqoo amma qodaalee istiroo durii geessu keessaati nu baasuu barbaadan immoo jedheen. Akkasuma hin jedhin. Yoo barbaadde mana keessan kottaatti fudhadhaa. Hin deebistuun bara silaas keessatti hafuu yaaddanis. Nuunis wajjiniin wallabaa mana sana keessa jiraachuu fedhii isaa gamu. Amma yerootti malee. Ifaamus ni jeeqamte. Maaliif kaastee itti naasoftu? Is nama hin beekne. Waan fedhee fuusa arguuf baay'ee gammadeera. Anallee baay'ee gammadeera. Ammanee geenutti dha. Galatoomii atillee akkasuma. Bakka kana turre baay'ee nutti tolu bakkicha. maal isaa? Qilleensi isaa waan hundumsaa baay'ee nutti tolu. Hinuma namatti tola garuu osoo baanee piisaa wayii nyaannee jedheeni. Otuu naqeellee tola yoo naqeessimaaf jedhee naqa malee ani torba hittee piisaa guyyaa sadii caalaa hin nyaaddan waan sadii immoo kaleessa nyaadheen ture akka carraa. Waaw piizaa baay'ee jaallattaa jechuudha. Jaallachuu utuu hin taane maal goota gaa haaluma guddina keenyaan rakkisaadha. Maaman kee manatti hojjetti? Yeroo hundaa malatti hojjetti. Waan si dhibu dur yeroo ijoollee ture yeroon ergaa waan akkasii didu piizaa annaa kabalaa turte. Waaw dhala sooressaa jechuudha. No abbaan koo tola isaati. Waan qosi malee warri kee galii guddaa qabu jechuu barbaaden. Eeyyee maal goota ree anumtiyyuu barumsa kana kan hin baradhuuf suuraamti koo manuma taa'uudha malee asii eebbifamee bee miindaa mootummaa waan akkasiin barbaadaatu hin taane suuraamti koo manuma taa'u jedheeni. Barnoota irratti barataa dadhabaan jaaladhu. Ani immoo jibbuu qofaa otoo hin taane gaafa mataa dhaba argulleeni rukuti kabali na godha maaliif seete ani yoo namni kaayosaaf jiraateen barbaadan barattuu cimtuullee barbaadan kan akka kee waan hundumaan bareedduu barnoota isheettillee jabduu waan akkasiin barbaada malee ani maal seete ilaala amma kaayyoon dargaggoota keenya dargaggoonni keenya lafan taanetti kukkufaaru lafan taanetu kaayyoo qabanii iddoon taanetti kukkufaa jiru kun immoo sirrii mini ila kun immoo numaaf iyyuu ba'aa biyyattiitti iyyuu baataa kun kanaaf jedhee malee ani Haruma wala garee haruma naammattaayi.
kun maal rakkina qabateeti Oromoon hammataadha Oromoo jechuun waan hundumaa hammata ani aadaa keenya jabeessa jedheen malee immoo hammina kan biraa mini aadaa keenya cimsuu wajja jedheen maal rakkina maalii qabateeti. Baay'ee dubbii jaallista. Seenaa kee darbee natti namni kana dura jaalattee beektaa? Maaleessa durba ol jedhee ilaaleen beekon guyyaa tokko ol jedhee ilaaleen beekon yeroo kamiin qabaadde ganama laayibireerii galgalli laayibireerii yeroo hundaa laayibireriin oolan. Hello Jab. Shuma sigaa kottu gal. Inojjedduun jedhanii anis maaliif naa gadda anis namaam sibiila mini anis boqonnaa nan barbaadan inojjedduun jedhe. Situ anaaf assignmentii naaf hojjeta. Yoon danda'e yoon qaqqabe kanaacha mumna keessanii yaala galgala dhufee hunda keessaniif iyyuu sirriif sirrii ta'uu dhiisuu isaan ilaalan. Amma ishii biratti barataa cimaa fakkeessuuf kana hunda haasoftaa? Situ anaaf assignmentii naa hojjetaa jechuudha. Fakkeessuudhaan amma immoo fakkeessuudhaan jalqabde. Kaastee dogoggortaniitu jettu ture. Lakkiis haadhas duwwaa duukaa haasa'uun barbaada. Achumaan immoo gaaffii si gaafadhuun qaba. Bakka duwwaa guutiidha moo firoomsiidha? Silaa filannoon 12ffaa intaraansii egzaamii irratti hafeera jedhee. Baay'ee gosta. Suma dhugumaan sin jedha gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaada. Tolee na gaafadhu. Anaaf kan naan galli ammallee yeroo dhufte sun nagaa nan gaaftiin waa harmee keetii na gaafachuu eegalte. Harmee keetiif miila jaalalaa dhugaa akkati qabdu naa gala. Jaalalli keessan kun garuu baay'ee nama hinaafsisa. Amma kana jaallachuun kun eessaa dhufe? Akkamitti ta'uu danda'e? Miira jaalalaa sobaa haadha isaaf kan qabu jira jettiitu. Gaaffii hin deebisin kaa. Guyyaa gaafa jalqaba dhufte sana yaadattaa? Baay'ee nu dheekkamti. Harmee koo yoo fiddan malee harmee koo dhabnaan jettee nuti iyyaa turte. Jechi kee yeroos na aarsus. Haadha dhaabbee yeroon ilaalu garuu baay'ee nama hinaafsisa. Namatti tola. Irra deebi'ee si arrabsuu dheeras. Keessa keetti taana? Lakki arrallee isin arrabsu arrabsuu sun taane kabajatu siif mala. Harmee koo ilaaltee dhuftee waa ishee waan natti himte. Galatoom. Maaliif? Jechuun kabajatu siif mala jechuu keetiif. Dhugaa dubbachuuf guyyaa jalqabaa sana akkasitti sagalee koo ol kaasee si taasoo koofi baay'ee natti dhaga'ame. Dhiifama. Dhiifama jechuun sin barbaachisu. Sababiin isaa tuuti na lolle ta'ee tuuti na dheekamne ta'ee har'a wal baruun keenyaan beekamu ture. Mee ani amma ka'een deema. Maal amma reefu dhufte miti shaayii bulan jennu? Lakki doormiidha. Hiriyoota tokkotu na eegaa jira. Hiriyaa? Hiriyoota tokkotu na eegaa laaqana wajjin nyaannee. Maaliif laaqana wajjin nyaannee boodara isaan argachuu dandeessu? Nasi hafeera bara. Lakki rakkoon qabu isaanuma wajjin nyaadhaa. Yeroo bira. Tole arga jettee. Si arguu koo baay'ee natti tole. Galatoom. Atis galatoomi guddaa. Nagaan. Madaaliyaan afuka madaalaa yoo fi maarrakkina qabu amma isin akkan arra ijoollee dubara bira dhageessaniituyyuu shuubaanii barumsa isaarraa gadi bu'aa madaaliyaa dhabaa isheen intalli gufachise jettanii kana yaaddeetimini intalli nama akkasii min mucaa gaariidha. Siriiyyuu situ meedaal maaliidhaan badhaafamta meedaaliyaa? Fakkeessuudhaan yookaan soba meedaaliyaan dhufaa jira yoo ta'e badhaafamuu dandeessa kana namni sitti qaqqabu hin jiru. Mucaa akkas gootu mini ani madaaliyaa isin dhabu waan hundumaa barumsa qonnaan laaffistu mucaa cimtuudha. Baay'ee natti tolteetta si jaaladheera soba kee si jaaladhe meedaaliyaa immoo yoo sobaa fi fakkeessuudhaan qophaa'aa jira ta'e ni fudhatta namni sitti qixxaatu hin jiru. Kana homaan atis beekta hin shakkamu. Indagatin wal arganna kootu. Assignmentii nu hojjedhu sin jechaa jiru? Maarree ammoo keessa baan amma keessa baan.
cimina kee baay'ee jaaladheera. Ciminni kan rabbiidha cimaan rabbiidha dhiise. Anolleem reegin tokko mataan naannessee tureyyuu cause of 45 degree kan jedhu soo naaf hojjetu. Please dhiisi bari. Amma sammuun koo baay'ee haaraa waan jiruufi yoo ta'u didellee malatti sii fuudhee galee borsii hojjedhee sii fida amma baay'ee tokko na haara please dhiisi wanta kana. Ani immoo akkamitti akka dhufuun beekuu barbaade malee deebisaa ammaa barri ijoolloonni dormiyyuu fidanitti turan. Madaaliyaa dhaba akka madaaliyaa dhabda dhagamu beeku waan ta'eef madaaliyaa dhaba jedhaniitu anaan si'a 10 dawwaluna maayyoo madaaliyaan natti hafina. Garuu hiriyoota amanamuu qabda baay'ee namatti tolu. Eega hiriyoota amanamuun qaba garuu mootii baay'ee bareeda. Situ na caalaa bareeda. Anillee bareedina sammuu fi bareedina amalaa malee bareedina fuulaa malatti waan hin qabu miti. Rifeensa kee dheereffadhu ta'u dhiirri yeroo san bareeda. Gaaddisa tureen baga yeroo sana hin argin silaana buttee galuun keenuuf. Dhiisitii rifeensi kee baay'ee dheerataa dhiirri rifeensa dheeraa qabu baay'een jaaladha mooluun natti hin tolu. Maaliif sitti tolu? Dhiirri na fudhaa keeyyuu osoo yeroo mul'atu natti hin tolu baay'ee na aarsa. Natti hin tolu qofa utuu hin taane dhiirri gaafa moolatu maaliif dhiirri moolate rakkinni isaa maalidha? Maal rakkateeti namtichi kuni? Dhiirri kun maal rakkateeti jedhamee yaaduu qaba. Gar tokkitti duwwaan gara shamarran yaaduu duwwaan sirriin ta'u. Yaada keenya gara lamaa yoo yaadne gaariidha. Barumaafuu. Maaliif mul'ata? Maaltu beeka? Mana haadha manaasaaf utuu takka wiiggii takka uumaaneerii takka maaloo jettee dhiphistuutu yaaddoo mashaaraan kan keefaa moolachuu danda'a. Kana fa'aa jettee yaaduu qabda. Gallamaanii jechuudha. Shubaa koo? Okoo bareeddu. Garuu shamarran dubaraa wajjin kana dura haasofteen beektu? Maali isaan haasaa jetteeti? Nan sodaadhaan wal jedhee iyyuu ilaalee hin beeku. Gatiin baay'ee sodaadhu yeroo jalqabaaf kunuun si duukaa haasa'u kooti. Si amanu? Nan shakkin ani nama shakkamu miti ani nama lafa guddaa ga'e abdatamudha. Maaltu si hafe moo ammas deebitee harmee dubbisuu barbaadde? Gaaffii si gaafachuu barbaadeen qaban ture. Yoomsi gaafadhu yoomsi hin jette. Tole ammoo mana gaafadhu ka. Silaa gaaffii poolisii yakkamaa gaafatu nama gaafattaa mati. Baay'ee qoosta. Gaaffichi qaamaan malee bilbilaan waan hin danda'amneef. Maanni waasaa interviiyuudhaa? Baay'ee qoosta. Guyyaa jalqaban si argee nama qoosaa beeku natti fakkaatee turte. Haamilee kama koof jettee kolfuu barbaaddeetu natti fakkaata. Lakki dhugaa qabu. Gaaffii guddaa si gaafachuu qabutu jira kanaaf fedheen. Qaamaan si arguun barbaada naaf eenyu. Tole gidduu kana ilaallee yoo yeroo arganne wal argina. Garuu ammasitti gaaffii keetti akka qophaa'uuf yaandaawutii nootii garaagaraa naaladha. Irratti han qayyabadha. Deemasi. Deemaan jira silayyuu nagaatti. Nagaatti.